Kitaaba asoosamaa afaan Oromoo hawwii jedhu dubbistee maal keessaa yaadatta? Waa'ee seenaa kitaaba sanaa waan yaadattan qabdu? Kitaabi kun dhiyeenya kanaa gara fiilmiitti geeddarameera. Geeddaramuun isaa seenaa aartii afaan Oromoo keessatti ka jalqabaati. Kitaabi asoosamaa afaan Oromoon barreeffame gara fiilmiitti geeddaramee hin beeku. Barreessaan kitaaba kanaa obbo Isaayyaas Hordofaa dhiyeenya kana BBC afaan Oromooliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Gaaffiif deebii isaanii keessatti dhimma kitaabi kun gara fiilmiitti geeddaramuus kaasaniiru. Ammoo kitaabi kun gara fiilmiitti gaafa geeddaramu dogoggorri uumameera jechuun komataniiru. Kitaaba hawwii bara 1994ttidha kanan maxxansiise. Seenaan hawwii seenaa dhugaadha. Hawwii jedhamti miti. Oduu tokko dhaga'ee Finfinneedha. Finfinneetti intala tokkotu akka hawwii taate. Seenaa hawwiin irra ga'e irra ishee ga'e. Finfinneetti. Intalattiin sun garuu of ajjeeste. Hawwiin garuu akka of ajjeessu hin gooneeni. Yoo kitaaba isaa dubbistee ta'e seenaan isaa kanadha. Yoo hin dheerata yoo waa'ee seenaa hawwii kaasne Finfinneetti ta'e dubbiin isaa akkuma seenaa hawwiiti jechuudha gaamma. Intalattiin kan Finfinneetti of ajjeeste sun. Hawwiin garuu akka duutu hin gooneeni. Kitaaba guddina afaan Oromoo keessatti ogbarroo fi asoosamoonni guddina afaan Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Kitaabarraa immoo gara fiilmiitti geeddaramuun immoo guddina tokkodha. Hawwiin kan jalqabaati. Egaa gaarii ta'eetu jiru. Rakkootu uumamee kitaabarraa gara barreeffama yookiin iskiriptii fiilmiitti yeroo geeddaramu maal ta'a kan jedhu kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Faayaa Film Production and Entertainment PLCdha. Dhaabbatichi namatu walitti nu fidee hin beeku muuxannoo akka qabu muuxannoo qabaachuu isaas hin beeku. Fiilmiin kanaan dura hojjetes ilaaluun barbaachisa ture ilaallee. Kunillee amma yeroo kana haasa'u namoonni barreeffama qaban yeroo fiilmiitti hojjechiisuu barbaadan dhaabbata fiilmii sana hojjetu sun muuxannoo qabaa. Fiilmiin hojjetu immoo kamidha? Daayirektaroonni fiilmii sana hojjetan immoo eenyu fa'i muuxannoo qabu jedhee qorachuu qaba. Utuu kisaaraan keessa hin galiin kanan dhaamsa dabarsaa. Amma kan nu mudate anaan kanadha. Kitaabni koo fiilmii sana irratti sirriitti mul'anne. Natti agarsiisne. Utuu uummatatti agarsiisin mana sinimaatti utuu hin ilaalamin dura ji'a tokko ji'a lama dura akka sirreessuudhaaf tolutti natti himne. Natti agarsiisne. Ani ilaaluun qaban ture jechuun ani barreesseetti kenneeraa. Warri fiilmi iskiriptii barreessan immoo jiroo naan jedhe. Dhaabbati hoogganaanii dhaabbata fiilmii faayaa kun kan fiilmii hojjetu kanaaf immoo kaffaleen hojjechiisaa jedhe. Okkeen jedheen. Birrii 40,000 kaffaleen 40,000 kaffaleen hojjechiisaa jedhee yeroo inni isa kanaa barreessu immoo ilaaluun qaba ammas. Kun seeradha. San jedhe seenaa koo keessaa hambiseera moo jalliseera moo sirriitti fudhateera moo hin fudhanne kan jedhu ana ture. Natti agarsiisne ammas. Isas ilaallee yeroon gaafadhu sababii garaa garaa uumuudhaan garuma waraabbiitti deemani. Yeroo waraabanis naan hin mari'anne. Amma gaafuma eebba sanaa anis akkuma uummata fiilmii ilaalu taa'ee wajjin ilaale. Yeroo ilaalee dogongora guddaa walitti hin dhufne. Seenaan kitaaba koo fi isaan fiilmii keessatti gashan sun walitti hin dhufne. Seenaa hawwii uummati waggaa 24 kan dubbisadha. Wanta dhokatu miti. Waanuma haaraallee ituu barreeffamee ituu hojjetame salphata. Maaliif kun uummati beekaa. Uummati beekaa garatti dhoksituu hin qabdu. Garatti jallisuus hin dandeessu. Kanaaf jedhee akeekkachiiseeras elaa jedhee isa hoogganaa dhaabbata faayaa Film Production and Entertainment PLC kana elaa siillaala dura utuu qilleensarra nooshin utuu uummatatti agarsiisin iddoo hirdhatee iddoo sirraa'uun irra jiru sittiin himaa hin sirreessitaa yeroo qabaachuu sirra jira kanaafi natti agarsiisi jedhee utuban jedhu jala bu'ee galma tiyaatira biyyaalessaa keessatti argame. Anis uummataa wajjin ilaalee
Achi booddee warri kitaaba hawwii dubbisan bilbilaan achi asii maal obbo Isaayyaas naan jedhanii achuma akkuma ba'aniin yeroo naannoo interviiyuu godhan immoo kana amma sanamma dubbadhu kana hin ibsineen maaliif asirreessu jedhee ittiin himaa sirriitti ammas jedhee miidiyaa irrattis wanta hir'ate yoo jiraate gara fuulduraatti sirreessaa immoo caalaatti wanta ogoona jedhee manirra darbe. Amma garuu hin sirreessine ciroo deemee achitti yeroo agarsiisu karaan duratti meeraa akka sirreessu akkuma isin jedhee tolinaan jedhee ture yeroo naqee ilaalu sanuma maal sirreessin hin jennee jedha achitti na argee cirootti hin sirreessinee kanadha rakkoon akkasiis na mudateera ammas carraa kanaan daawwattootiif dhaggeeffatootii sagantaa kana hordofan kitaaba koo beektu kanan barreesse waa waakkannee jaallattanii itti gammaddanii dinqisiifattanii kan naa bilbiltanis baay'een keessan waan jirtanii fi anaan kitaaba kooti kan beektanii fiilmiin sun akka kitaaba koo waan hin taanee fi nan gadda isatti egaa na of galchaa ani egaa fiilmii sana hin hojjedhu nan barreessaa barreeffama koo jaallattaniittu kanan jedha carrama kanaan warra dubbistootaaf dinqisiifattoota kitaaba koo. Komii barreessaan kitaaba hawwii obbo Isaayyaas Hordofaa dhiyeessan kanarratti hoogganaa dhaabbata fiilmii faayaa obbo Lalisaa Dirribaa dubbisneerra. Obbo Isaayyaas fiilmiin kun agarsiifamuu dura qabiyyeef piroodakshinii isaa akka ilaalaniif carraan akka hin kennamneef himan. Obbo Lalisaanoo kanarratti maal jedhu ammayyuu taanaa dubbiseera. Akka isaan jedhan kana dhugaadha jedhee itti amanuu hin danda'u. Kitaaba irraa fiilmiin tokko gaafa qophaa'u yoo xiqqaatee waan sana agatee yaaduun ima dabalamaa aakshiniin yookaan immoo gochoonni ni dabalamu miirri ni dabalama. Wantoonni kun immoo ogeessaa fi daarekteeratu barreessaaf daarekteerri wanta isaan hojjetanidha. Nuti akka dhaabbataatti dhaabbanni faayaa fiilm piroodakshinii and enterteenmentiin hojii kana piroodius godhe. Ani immoo akka hoogganaa dhaabbatichaattis hojicha bakka bu'ee kanan hojjechaa ture tokko piroodakshin manaajerii ta'eeti. Hanqinni tokko sababa yaadonni akka nama siin jedhe gochoonni yookaan miirri hojii sanaa miirri fiilmii sanaa yeroo waraabbii sana kan bareechu kan itti dabalame ni jira. Inni kun dhugaadha. Isa kanarratti wal hubannaa yaadaa dhabuu fi akka ka'umsa sababa dubbii kanaa godhame waan keenatti fakkaata malee fiilmii kanaa walumaan hojjechaa turre walumaan mari'annee waraabbii isaas haa ta'u bilbilaan haa ta'u qaamaan haa ta'u isaanis hordofii gochaa turan aga xumura waraabbii sanaatti wantoota tarii ulfaatoo ta'anii haala nuti barbaannutti nuum jechuu didaniyyuu isaaniin mari'annee gochaa turre malee callisnee qofaa keenya waan goon hin qabnu. Erga hojii kana waraabbii xumurrees ediitingii goone ediitingiin sun erga xumurame booda immoo tarii akka isaan ilaalaniif haala mijeessuuf turre ani yeroo sana hojii haala eebbaatiif haala mijeessuu irratti qabamee qoshee yeroo ga'an arganne ture. Inni ediitingii warra hojjetaniif daarekterrii akka isaan agarsiisaniif illee waan gochuu qabu godheera. Isaanis akka ilaalan barbaadaniiru anis akka isaan ilaalan waan an barbaadeef dabarsee daarekteeraa fi mucaasaa ediiteratti himeen ture. Garuu ani yeroo sana inni ilaallee isaaniif ilaalanii isaanii mirkaneeffachuu hin dandeenye maaliif eebba jala waan geenyeefi malee akka agguma kana jabeeffamee dubbatamu hin turre hanqinni jiraachuu mala kun egaa hojii kam keessattuu hanqinni nama si mudata. Wanni isaan kaasan fakkeenyaaf tokko maali gaheen yookiin immoo taatonni hawwiif kenname suni isheen akka dubartii dhamaatu dubartii gaarii taatetti garuu fiilmii irratti immoo akka faallaa ta'etti akka kaasanii nu badhee maali fakkeenyaaf isarratti yaadi kee? Gocha kana akka bareeduufis haa ta'u maaliif akka dabale daarekteerri beeka. Iddoo isaanii heddumina irratti qeeqa kaasan kana daarekteerri duraan hojjechaa ture. Sababa waliigaltee tokkootiin hanqina hojii keessatti mul'atu tokkootiin hojii addaan kutee ba'ee ture inni. Meebii yeroo sanas sababootuma kana akka uumuuf ta'e ani hin beeku. Anis wanti lakkiiwwanni kun akkas yoo ta'e xiqqoo gaariin ta'u jennee walitti dudubbachaa turre. Daarekteerri immoo ani ergan fudhadhe hojii kana akka tolutti hojjedhaa keessan galinaa kan nuun jedhu nu kaasaa ture.
rakkoon dhalatee yookiin dogoggorrii mudateera jedhu akkasirrattis immoo yaadatti kenneera jedhu garummoon sirranne jedhanii akkamiin furuuf deemtu isin lammaffaa immoo kanaan booda fiilmicha ni agarsiistu moo ni dhiiftu? Rakkoon baay'ee ba'ee mul'atee kuni jijjiiramuu qaba wanti jedhu yoo jiraate wanni fooyya'uu danda'u yoo jiraate inuma fooyyessina ofii keenyaaf jenneeti malee eenyuuf jennee miti hojicha akka bareeduuf jechuudha. Nuti har'as booris hojii keessa waan jirruuf hojii itti dadhabnee birrii miliyeenatti dhangalaasnee hojjenne kana abadu jechuu hin dandeenyu. Kanaaf akka tolutti yoomiyyuu tolchuudhaaf inuma xaarra dadhabbii isaan argannee haala mijataan arganne malee Oromiyaa keessa deemnee agarsiisuu ture karoorri keenya. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e immoo gara fuulduraatti sagantaa adda addaa qabannee godinaalee Oromiyaa magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran manneetii sinimaa magaalaa Finfinnee keessa jiran isarra deemnee agarsiisuuf mul'ata qabnaa. Kana qofa miti biyya keessaa haga biyya alaatti iyyuu fuunee deemnee hojiin kun tokko indaastirii aartii Oromoo guddisuudha. Lammaffaa immoo nuuf immoo biizineesiidha. Bu'aatti arganna jennee horii dhangalaasnee hojjenne malee birriin nurraa hafe yookaan immoo lafa birrii keenyu dhabnee miti. Innis hojicha waan jaallannuuf isaaniinis waan jaallannuuf gaafa carraa hojii kana hojjechuu arganne utoo hin qabin humna keenya guutuun itti gallee hojjenne. Isaanis ni beeku hojii kana hojjechuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 12 ol baatanii namoota dubbisaa turan namni carraa kenneef hin jiru. Nuti immoo jaalala isaaniif qabnu kabaja isaaniif qabnuuf jennee simannee hojjenne malee waan balleessuuf hojjenne kamiyyuu hin qabnu. Kanallee namni akkanatti itti dadhabnee hojii kana bu'aa bahii jirutti qooda fudhannee karaa kamiiniyyuu hojiin kun akka milkaa'uuf waggaa tokkoof ol akka amma kana hojjennee siin ga'uu keenyaafuu galatan dunuu mala malee maqa balleessin akkasii nuuf hin malu ture qaama kamirraayyuu. Ammas taanaan har'as booris haga gaafa waliigalteen keenya galma keenya ga'ee dhaabbatutti agarsiisuuf wanti duuba nu deebisu hin jiru. Seerris ta'ee adeemsa waliigaltee keenyaa karaa nu hubana kanaaf jechuu barbaadeen. Amma dhibdeessi isaa wajjin qabdan amma akkamii furuuf yaaddaan? Nuti koo walsaanii wajjin wal dhabdee qabna jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Wantichi akkuma qeen sooshaal miidiyaa irraa dhaga'ee anis gaafa dhaga'e wannichi haaraa natti ta'e ture. Waan jiru immoo isaanii abbaa keenya iyyuu hin taane nama akaakayyuu keenyaadha. Jaarsa nama guddaadha. Hayyuudha. Waan jiru nutti manii qajeelchuudhaaf nama humna qabanidha jedhee yaada. Kanatti ariifannee akkasii sana deemna kana deemna wanti jedhus gaariin turre. Gama kamiinuu isaanii wajjin walii gallee hojii kana gara milkeessuudhaaf yoomiyyuu nuti kaarri keenya banaadha. Nama dubbisee nama karaa nagaa karaa jaalalaan hojii kana erga asiin geenye isinis dadhabdaniitti kassartaniitti bu'aatti argachuu qabdu jedhee nama nu deeggaru kamiif karri keenya banaadha.